Yaa Waaqayyoo armee keenya umurii nuu dheeressi waggaa kuma nuuf jiraachisi amtuun ishii hin argini gaariin ishii hin darbini yooyaa ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'uu jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galanni Waaqayyoof haa ta'u har'ammoo waan addaatiin isiniif dhufeen jira egaa አቤት የኡርጋሳ ዋው አቤት የኡርጋሳ አዝቤሳ nafuundratti argaa jirtan kun barbarii fi shiroodha armee kootiif ofii kootii yaadee kanan qopheessedha yeroo darbee viidiyoo isinii waraabeen ture yeroon barbaree qanaxxasu viidiyoo isinii waraabee gatii barbareellee kan yeroo sanaa isinitti himeen ture jechuudha dhugaa dubbachuudha fi ofii kootii yaada kootiin qindeessee yaadee armee kiyyaa qopheesse jechuudha amma qopheessee xumuree shiroo fi barbareedha fal'aanaan ol fuudhaa kanan jiru adiin suni shiroodha garanatti kan argitan immoo barbareedha jechuudha abeet ya urgaasaa waaw nama jechisiisa maamila koo baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja iddoon itti dogoggoreestis na gorsaa jirtu na jajjabeessaa jirtu ammas egaa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa viidiyoo laayikii naa godhaa sheerii naa godhaa isiniin jedha egaa yeroo ammaa kana waqtii nuti keessa jirru ganni seenee jira ji'a 11ffaa guyyaa 10 miti har'i ji'a 11ffaa guyyaa 10 har'i egaa kana booda asbeesaa bakkitti qopheessan injiru immijatu sababni isaa aduudha jechuudha aduudha burran kan ka'e kanaaf egaa barbaree kana ofii kootifis manatti qopheeffadhee armee kootifis qopheessira barbareen kun kiiloo 5 shiroonis kiiloo 5 walitti kiiloo 10 jechuudha barbaree kanaaf immoo wantoonni barbaachisanii hedduun ni jiru akka ittoo keenya aalan barbaree keenya seera qabeessa yoo daasifnee yeroo ittoo keenya barbaree sanaan hojjennu akka haalan nuuf mi'aawu kan taasisu maaliin barbaree keenya dallasnee yoo hojjennee maalini nu urgaa'uu danda'u akka jedhuu fi jalqaba irratti barbaree godaasisuudha fi murteessanii maxibashaadha jechuudha maxibashaa shokonota nacci shunkurtii yookiin qullubbii akkasuma gijimbilaa waan baay'eedha jechuudha qimamii baay'eetu itti namma caalatti immoo yeroo ammaa kana akkaataa lama barbaree kan namni hojjetu tokko yeroo ku'oommatee barbareen sun daddafee naafaa qaqqabu jedhee waanuma kiiloo tokko wayii taatu calliseetuma qimamii itti nannaqee qanaxxasee ariitiidha jechuudha waan ariitiidhaan feenaa qaqqabu kiiloo tokko of jootti naqachuu hin danda'a. Seera qabeessan immoo tasgabbaa'ee barbaree fi shiroo qopheeffadha jettee kan yaaddu yoo ta'e qimamoota barbareedha barbaachisan hundayyuu bittee fakkeenyaaf nacci shunkurtii gijimbilaa maxibashaa shokonota waan hundumayyuu walitti maashina yoo mana keessaa qabaatte maashina keen daakte maashina yoo mana keessaa hin qabaanne mooyyee sibiilatti cafaqxee sana booda goggogsitee barbaree kee qanaxxaftee barbaree kee cafaqxee walitti waan hundumaa kana qimamoota isaa wajjin walitti hundumaa naqxeetu aga 5 guyyaa 5 olis yoo ta'e aga guyyaa 3 illee haa taatu waan tokkotti affannee biradistii yookiin baaldii xiqqaatti barbaree kana affannee xiqqoo tursiisnee sana booda aduutti gadi baasnee sinna siraatan jechuudha goggogsinaa barbaree seera qabeessa daakuudhaaf kun kan isin gargaaru sana booda edda goggogsinee sirriitti barbareen sun qimamiin nuti cafaqne suni jiidhinsa fixatee sirriitti goggogee mana baaburaa geessinee barbaree keenya daakannee haala kanaan mijeeffannaan isiniin jedha ani gaa armee kootii barbaree kanaa maal akka yaade qopheessas isinitti hima yeroon kun egaa saneedha Sanii gaafa isiniin jedhu ji'a 11ffaa keessaa ta'uu malee roobni baadiyyaa hin roobne reefu sirriitti roobaa jira namoonni baadiyyaa callaa reefu facaasaa jiru gara keenyatti jechuudha
roobni gara keenya roobaa hin turre reefu sirriitti roobaa jira. Kanaaf egaa sanidha waan ta'eef herbaat hojjettuudha wantoota garaagaraatii fi barbareen kun murteessadha kan hin jedhu yaadee achumaanii armee kiyya ilaalee deebi'a jedhee qopheessera. Egaa armeen keenya waggaa kuma nuufaa jiraattu waaqayyoon umurii dheeraa haa kennuu fi isin hin jedha namoonni haadha keessan jaalattan viidiyoo kana laayikii godhana jajjabeessaa.